Yeroo tokko ilaalchi hiyyummaa erga uumee booda hiyyummaan immoo ilaalcha dhaluu itti fufa. San booda maraamartoodhuma hin qabneetu uumama. Kam dura uumamee dhufe kan jedhu yoo yaadde akka lukkuu fi qillee fakkaate dubbiin. Jalqaba lukkuudha moo qilleetu uumame sanatti fakkaate. Ilmi namaa kun hundi jalqaba hiyyeessa moo sooressa ture gaafii jettu of duba deebinee waan deebisuu dandeenyu miti. Walumaa galatti ilmi namaa hundi sooressa ture jechuu dadhabnullee namni hundi hiyyeessa akka hin turin dubbachuun ni danda'ama. Namoonni lama ilaalcha fi qabeenya yoo hiyyeessa ta'an isa tokkoof ilaalcha jijjiirtee isa tokkoof immoo qabeenya inni narraa irratti jiru hunda guuttee fi yoo biraa deemte waggaa 5 booda yoo itti deebite maal agarta? Qorannoon akka agarsiisutti namoonni lootarii doolaara miiliyoonatti lakkaa'amuun injifatan parsantiin 90 waggaa 2 booda yoo deebite ilaalte jireenya duraan jiraataa turan caalaa hiyyoomanii agarta. Sababa maallaqa sanii garii wal dhabaa wal hiikaa burjaajii hamaa keessa galanii hanguma silaa duraan qaban sanuu dhaban. Fakkeenyaaf qotee bulaa qotatee maatii isaa jiraachisaa ture tokko yoo lafti isaa investiif barbaadamee maallaqa guddaan kennamee fi irraa fuudhame waggaa 2 booda harka qullatti hafee maatii isaa jiraachisuuf harka namaa laaluun isaa hin hafu. Kan biyya teenyatti qabatamaan argaa jirrus isuma kana. Hiyyummaa duraan qabu sanirra hamaa keessa bu'uu danda'a jechuudha. Wanni ati hiyyummaa qayyeen itti dhiyeessa jettu hedduun hiyyummaa hamaas saaxiluu danda'a. Inumaatu daran sitti hammeessuu mala. Namoonni kun ilaalcha hiyyummaa kana yoo jijjiirteef garuu salphatti jireenya isaaniitti jijjiiramuu danda'a. Dubbii teenya irratti garuu namni nuti hiyyeessa jennee yaadnu nama uffanni isaa ciramaa hawaan nyaatu dhabe qofa akka ta'etti yaaduu dandeenya. Garuu namoonni mana masaraa mootummaa fakkaatu keessa jiraatan kanneen konkolaataa gatii qaalitiin bobba'anii galanii fi qabeenya hedduu horatanillee hiyyeessa ta'uu danda'an. Walitti dhufeenya ilmaan isaanii, ollaa isaanii, jireenya isaaniitii fi miira mataa isaaniitti dhaga'amu waliin jiraachuuf waan sammuu nama hadoochu hedduu jalatti dhokataniiti. Kuni hiyyummaa miti moore. Akkasuma namoonni qabeenya xiqqaa qabaatanii jireenya bareedaa kan jiraatanis ni jiran. Walumaa galatti hiyyummaanis ilaalcha irratti dhiibbaa ni qabaata. Fakkeenyaaf ilmaan kee mana barumsaa gaariitti argachuu hin dandeessu. Firaa fi maatii kee akka barbaadetti gargaaruu hin dandeessu ta'a. Hiyyummaan ilma namarratti dhiibbaa ni uuma. Garuu dhiibbaa hiyyummaan namarraan ga'u caalaa dhiibbaa ilaalchi ilma namarratti uumutu guddaadha. Haalli keessa jiru ilaalcha kiyya jijjiiruu danda'ullee garuu ilaalcha kiyya haalan keessa jiru daran jijjiiruu danda'a. Hiyyummaan ilaalcha jijjiiruu akkuma danda'u ilaalchinis hiyyummaa jijjiiruu ni danda'a. Kanaafuu lamaan keessaa tokko carraa naaf jijjiiruu yoo argadhe haalan keessa jiru kana naaf jijjiirurra ilaalcha kiyya akka naaf jijjiiramuun filadha. Ogummaan waan hundaa olii beeke. Waanuma fedheehu ogummaadhaan jijjiiruu ni dandeessa. Fakkeenyaaf sammuu yookiin ilaalcha keenya fayyaa keenya irratti dhiibbaa guddaa qaba. Kuni gaafii hin qabu. Qaamni keenyas garuu sammuu keenya irratti dhiibbaa ni qabaata. Ilaalchi yeroo ilaalan waan salphaa fakkaata garuu garaagarummaa uumuu danda'a. Namoonni addunyaa kanarratti bakka guddaa gahan hundi waan nuun addaa kan isaan qofaaf kenname hin qaban. Garuu ilaalcha addaa kan rakkina akka carraa gaariitti itti fayyadamuu qaban. Namni lama kan maatii hiyyeessarraa dhalatan akkanatti yaaduu malan. Inni tokko waan tokko mataa kiyyaan hojjechuuf hiyyeessa waan hin ta'eef yookiin fira sooressana gargaaru waan hin qabneef eessallee ga'uu hin danda'u. Inni lammaffaa immoo maatii hiyyeessarraa dhalachuun koo ijoollummaarraa rakkina argaa waan hin guddadheef gufuu hunda obsaan bira dabruu fi qormaata kamillee akkan dabru na gargaaree jira. Je'ee milkaa'ina isaatiif akka riqichatti fayyadama. Agartee isaan lamaanuu kan mudate rakkoo wal fakkaataadha. Ilaalchi garuu tokko yeroo fuudhee gara milkaa'inaa ol kaasu tokko immoo hamilee cabsee bakka jirutti isa hambisa. Namni hiyyummaa ilaalchaa hin qabne turullee hiyyummaa qabeenyaa injifachuun isaa hin hafu. Garuu yoo ilaalcha kee hiyyoome ati qabeenya qabaatullee umrii tee guutuu hiyyoomtee jiraata. Hiyyeessi nama maallaqa hin qabne osoo hin taane nama sammuu hin qabne onni jaaniif kanaaf. Waa hundaan duroomuu barbaadde ilaalcha kee sirreeffadhu. Ilaalcha ofii sirreessuun akkamitti akka danda'amu immoo viidiyoo biraa keessatti ilaalla.